السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا في دعوتوتا هردفتوتا بليان خنيك علي أكمنا جاجر تاني الحمد لله نتزر رجالة ربي وياران تنا إن شاء الله لما جبات كورتي وانتو كويسين هو تشيسو اسم بران جور بانا هجرما أكسجن تاتا هردفتان اسم أفيرا إن شاء الله وياران تناجا أكون بيكمو ما نقرتي ماتي طيارتي أركمنا يوخان هذا أنا أرجعشوا أستي خان أركم نوتا ميجو ياران تناد إمتشي قدا وني أستي أركم سيسه مالي خنجو إن شاء الله درود بدء إيجاسي كلا ما خرس كنتاتين يتي أشد برا ياران تنا خان أستي أركم نف إما جباتكو إما قرتي أبلي سخينيا أنوار طيار إما إساني إرتي دبتشوا فوان تكو خان اسم بران جنيو تيرا ميوا هون داوجش شوكا إسان نبرتي أركماني هاتي ساني تس نبرتي أركماني أنواريس إسخانا ما إن شاء الله جا واهون ديشو إسان الراخن دقينيو تها كلتين أما غرقا فتين إسان دبرس إيجا دمتشي دم أنوار جنة مالي ونسانو أسخيسة تيجا وانجرو إن شاء الله خنو بتنتها دوران درسي أسد تيجرتي أركمه دم خنا خيسة جبوه waan kana waraabuudhaaf gammachuu guddaatu natti dhagahama akka ilma Oromoo tokkottis akka amantii waliin qabnutti jechuu mee duraan dursee isinis dararamtanii ilmoolee qabdan ilmoo daa'ima guddisu jirtanii asitti argamu keessanii guddaa galatooma isin jechuu barbaada. Hedduu galatoomeetis. Tole duraan dursee maqaan keessanii eenyu? Ani Sa'aadaa Amaan nan jedha. Sa'aadaa Amaan. Sa'aadaa Amaan. Okay. Mee guyyaaraan tanaaga akkuma beekamu dhimma jabaa tokkoof kan asitti argamne nutisi mee ka'umsi dubbichaa kanaa maal ture mee inshallah ka'umsi dubbichaa bakka dalagaatti nama akkatti rakkataa karaarra deemu akkuma kenna caayaa jala taa'ee dalagachuu barbaadu tokko jira sanuma wajjin innis nutis bakka madabaa takka qabna innis ka aduu keessa deemee shaanxaa aroogee takka gurguratee dalagachuu jira sanuma abbaan mana kiyyaa abbaan ana warjechuu kottu caayaa tanaan moo wajjin bira taa'eetii ko caayaa tana jala taa'ee dalagadhu jeeni osoma waliin dalagachuu jiru heeraa amata takkaa wajjin dalaganne achi booda gaafa takka biqiltoonni asitti dalagannu galaana ashawaa bika galaanni irra yaa'u san booda bika galaanni ashawaa yaa'u san booda galaanni ni dhufee guyyaa takka eegaa amata takka hojii dalaganne booda galaanni dhufee muka caayaa nuti jala teenyu tana jiise caayaa tanaan mucaan kun Anwaar kana kajii galaanni nurra jiise tana dhaabaa muka kana ji'ee guuga ji'ee dhaabu jirutti namtichummaan nuti duraan nu cinaa taa'ii wajjin biddeena bilcheeffanna nuti biddeena ilmaanii barbaannanneef cinaa kenne kun lakkii biqiltoon tun tiyyaa anaa irra taa'aa je'eeti yaa'ii godhe lakkii biqiltoon tun ta'e nyaati nama narra guddaati abbaan kiyya yeroof waan na bira hin jirreef ogguu abbaan kiyya dhufe hojii dubbannaatii narraa deemii jee lakkii sirraan deemu ka'ii bikkatiyyaa jeetuma saanjaa duraanuu fidatee jira saanjaa san fuudhee mucattiin cehe ogguu mucattiin cehe obboleessi Anwaartiin cehe obboleessi keenya tokko sakkanumatti waluma cinaa teenyee dalagannaa madaba takkarraa aboo bikka abbaan hin jirretti mucaa kana ni ajjeesta jee ogguun saanjaadhaan itti fiigu saanjaa san harkaa dhahee waanuma takka waan galaanni fidee waan akka bolokkeettaa takka fuudheetti darbee ni fottoqe ogguu fottoysee dhahee inni dhahee akkas saanjaa san lafatti harkaa darbee ogguu san saanjaa sanis fuunee poolis xaabiyaa isaas fuunee walumaanuu ogguu dhayinutti poolisoonni poolis xaabiyaa fateessa poolis xaabiyaa saanjaa isaa ka inni duraan mucaa baafatee san fuudhanii dhoysanii namtichi dhahamee waa xiqqishoo dhiigee namtichi kun immoo duraan wattaaddara dargii ture gaafa nu cinaa taa'u waanniin aaraa dhiigaan qabaa jedheeti haadha mana isaa wajjin wal loluu ture ogguu aaruu xiqqishoo hojii kun diimatee lola sanuma duraanuu dhaawinsa qabaa sammuu keessaa rasaasa sammuu keessa jira eegas booda poolis xaabiyaa ogguu dhaqeetti xiqqoo dhahamee jira hangi inni hakkamamu isin seenaa yeroof hanga addaan baasnu jedhanii Anwaarii fi Kadiir Damballaash ka jedhamu ka Anwaar wajji jiru jira isaan lameen mana hidhaa keessa kaanii Damballaash jechuun ka isarraa dhahee jechuudha ka isarraa dhahee san Kadiir Damballaash jedhamu ka isarraa dhahee sani amma ogguu saniif Anwaaris fuudhanii hidhanii ammas abbaan gaafachuudha dhaqee bikka abbaan gaafachuu dhaqees abbaas ammas Kadiir Amaan tokko jira mucaan san amma carraa argatee Ameerikaa deemee innis ni jira isaa wajji abbaa isaa Anwaar abbaa Anwaarii fi Fatiyaa obboleettii isaa wajjin ogguu poolis xaabiyaa dhaqan
ሰውየው በጣም ተጎድቷል ኮታ እስኒ ሴና ሜየሮን hanga adda baafannu jedhani ፖሊስ ጣቢያ ኦልቻን hanga zaa 12 nama sadi kabadiin qabne kadhawinsa keessas yaa'is bikkan jirre hidhani zaa 12 booda gallakkisanii san booda Anwaari fi Kadir Dambalash ka jedhamu san achitti hambisanii namtichi akkamamu deemee jaanii oguu nuti jala dhayni akkamamu fi haala isaa qoratuuf deemnu sunu dhokate san booda dingatanya dilcorraa bikkanii dhaqutti ciise sanitti oguu dhaynu akkamame waa xiqqishaas bira kadhaamee jira sallaxafame hodhamee fi jira waa xiqqishoo madahame hanga san hodhamee haakima ciisu jira turte oguu behetti manguddoo nam lama saditti ergine oguu dhaynutti nu dhokate oguu halaala raanu erge manguddoo jala kaba biraatiin baafate san booda ammas jala buunee doktora kana itti fe wanta manguddummaadhaan laaluuf dubbii tana oguu jala buunu nu dhokate manguddoon dhabanii guyyaa lama kana dhaqanii dhabanii biraa deebi'anii san booda poolis xaabiyaa oguu dhaynee gaafannutti akkamamu jira ijoolleen yeroo faaturanii ragaa irratti barbaanna jedhanii san booda ragaa sarraanii dhaban guyyaa lama hidhanii guyyaa sadeessa hawaasiidhaan baasan ammas guyyaa sadee gabaan booda guyyaa haamlee guyyaa 27 hidhamanii deebi'anii ammas nahaasee guyyaa 3-4 bahanii ammas nahaasee guyyaa 6 deebisanii hidhanii san booda achirraa baatii takkaa fi guyyaa 15 hidhan ijoollee Kadirii fi Anwaar jechuu maaliif hidhanii baatii takkaa fi guyyaa 15tti firdi beetii deebuutti hin jiran kissiin irra baname hin jiru san booda akkatti dadhabee poolis xaabiyaatti hidhanii maamraa dhaqee iyyadhe mucaan kiyya kun akkatti narraa hidhamee jira barataadha yeroo barnoonni isaa eegalamutti akkatti yakka tokko malee kissiin kattiin jirre hidhamee jedhee maamraa dhaqee iyyadhe oguu maamraa dhaqee iyyadhutti warri maamraadha achi as dawwalanii komaandara 07 gaafatanii komaandara guu gaafatan poolisa kajedhamu Salamuun kajedhamu Finfinnee erginee jira riifar godhamee fi hakkamamu jira Finfinneetti erginee jeen oguu dawwalanii gaafatanitti an dhabeetiin dhufee bikkinneetti akkamame hin beeku dhaqeetiin dhabee dhufee jee maamraaf deebiseef afateessaasan san booda ijoolleen hidhamuu hin qabanii yakkee eegatti hin jiraanne amma mirgi wabii eeggamee fi akka bahan jee ajajeenni itti dabarsee firdi beetii dhiyeessaadha ijoolleen tun poolis xaabiyaatti yakka tokko malee hidhamuu hin qabamanii firdi beetii dhiyeessaadha jeen firdi beetii guyyaa chirraa dhiyeessanii maskaramii guyyaa 7 qarshii 500 waasii kafalaa isaan lameenifu 500 nuun jaanii qarshii 500 lameenifu waasii kafallee hidharraa bahanii jechuu maskaram guyyaa 7 san booda ammas kissiin san turee namtichi waraqaa ragaatis waan achirraa riifa jedhameef dhawumsa isaa hangam akka tahe waan hin fidatiniif akkuma mirga wabiitiin bahan saniin ala turan jechuu amata lama mucaan kun bara san 2008 ministirii fattanamee hidhamee okay dubbichi kan jalqabe bara 2008 haamlee guyyaa 27ti amata afur dura jechuu amma amata lama eega ta'an booda dubbii san fidee ammas waraqaa kijibaa takka Finfinnee raadaleessisee dhufee waciin baasee dura fitaabeer bane kun 129 akkanaa kafalamu jedheeti fitaabeer bane 129 fi 789 bane yeroo duraati fitaabeeri amma abbaa kun olaalasitti Atoo Xaahir Kadir abbaatina Mogziit jedha abbaadhatti bane mucaa dhiisee mallaqa kana fitaabeerii mucaan abbaan gaafachuu fi abbatti bane abbaan san booda dhaqeetti dhimmi kunnaan ilaalchisuu gaafa yakki dalagamuu san hin jiru waan mucaan kiyyaamata 18 olii dhimmi kunnaan ilaalchisuu jedhee dhaqee cufee jechuu achi booda ammas xiqqoo dhaabbatee ijoollee kissi wanjalaadhaan kassasamanii wanjalaan eega kassasan amata 2 fi baatii 9 wanjala kana haanaa hidhamanii jedhee irratti bane Anwaari fi Kadir amata 2 baatii 9 amata 2 baatii 9 daanyan irratti murteessee hidhaman jechuu amata 2 baatii 9 hidhaman amaakiroo baatii 9 irraa kaasan amata 2 hidhaman eega amata 2 hidhaman osoo isaan mana hidhaa jiranii ammas fitaabeerii kana haariyatti abbatti bane ammas abbaa mucaatti Mogziitii jedhee 700 fi 700 foy bane laal asirra jirti 700 fi 700 waan biraatillee miti dhahaan dhahanii fotteessanii jechuudha ergasii ammas kanarratti wacii haganaan fixee maal jechuudhaan gartee fitaabeerii jaan kana bane lammada jechuudha lammada moosaffaatiif yeroo sadaffaatiif jechuudha yeroo sadaffaatiif akkana bane mucaan maneedhaa keessa jira waraqaan abba kissiidhaa abbatti hin kennamne kissiin kissi chaarjiin abbaa harkaan geenne maxraa ittiin kennamne hin dhiyaanne isa duubatti tun hundi kassasamtee kissiin tun hundi amata fi baatii wayi deemtee
Sambooda kuno usaane kanarra gaanii 1777 1777 barraa sanirraayi 220 itti wasanan jechuu abbatti. Okay. Kisiin mee tana qofa mootam tabiraatis. Kisiin takka tabiraata yeroo dura ijoolleen wanjala kana uuman jee irra hin jirretti haariyaatti ta'e fidate. Firdi beeti kaffitanya gaafa amma maallaqa hedduu kana fidurratti agaruu Oromoonoo ante Goojjaamne agar beet agar giba alunyi jeeti waraqaa kijibaatiin nurrabbane jechuudha. Irratti himamee jira la. Gaafa duraatiif hin jirtu turte gaafa ijoollee wal lolanii yakki akkanaatis hin jiru. Fitaabeerii dura bane san irratti illee wanni kun hin jiru. Ante Amaaraanek agaruu Oromoonoo agar giba. Afaan Amaariffaatiin dubbisa waan jedhu ፍርድ ለዚህ ፍርድ መነሻ የሆነው ከሳሽ በቀን 15/6ኛው ወር 2010 ያቀረበው ክስ ሲሆን ክሱም በአጭሩ ከሳሽና ተከሳሽ ስራ ቦታቸው ድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 07 ልዩ ስሙ አሸዋ የተባለው የሚጠራው ስፍራ ሲሆን የተለያዩ ልብሶችን በመሸጥ ጎን ለጎን አብረን ስንሰራ በሐምሌ 27 ቀን 2008 ከጠዋቱ 3:30 ደቂቃ ላይ አካባቢ ድሬዳዋ ከተማ ቀበሌ 07 ልዩ ቦታ አሸዋ የሚባለው ይህ ቦታ ይህ ሀገር የኦሮሞ ናት አንተ አማራ ነህ ከዚህ ለቀህ ውጣ በማለት ተከሳሽ ከሳሽን ላይ በዱላና በድንጋይ ድብደባ ያደረሰበት አናራማ ወሊገለ ቁጥት ሙርቴሰኒ ካና የገም ሙርቴሰኒ ካነኒፍ ኢሳፍ ወደቦዳ ቀርሺኩም ይበለማ ዲደም ከፈልተኒ ጉያ ቤለማቲ ባቲ ተነከሳ ጉያ ዲደም ይለማቹ ታሳስ ጉያ ዲደም ይለማቲ ኩም ይበለማ ዲደም ፍዴዮን ዱፍኔ manni ke carataan irra bahee gurguramaa jeen beellama dabaresan irratti idaari guyyaa 22 kafaluun danda'u an abbaa beetisabaati ijoollee 8 mana kana keessatti tajaajila kifilii takkittiidhaan qaba kanaafuu waan ilmaantii mashruuf argatan irraa hin dalagee kafalaa eega yakka kana narratti kan murteessitan taatee jee daanyaa gaafannaan dirqamatti kafaltaa hin kafaloo jette ati tibiitanyaadha inumaa'uu jedhee za'a lamarraa hanga za'a ja'a hidhee za'a ja'a booda gallakkisee jechuu abbaa Anwaar jechuu galakkise kanaafuu yoo baatii akka har'aa maallaqa 220 bikka takkatti fiddee hin dhufne manni kee carataa irra baasnee gurguramaa ilmaanti yoo jennaan nuti waan ilmaan keetii wanni nuun gahe hin jiru gurgurtee dirqama kafaltaa je'eeti irratti murteessee jechuu amma guyyaa nuti qabnu guyyaa baatii takka hin geenne jechuu 7 moo akkana 7 takka irraa fuudhamee jira guyyaa 7 kana keessatti maallaqa kana yoon arganne ilmaanti yaalatti facaasanii mana kana isaa gurguranii kennuufi jechuu waraqaan tun kun okkisi dachiin isaa hanga baatu kun ድሬዳዋ አስተዳደር የመሬት ልማት ማኔጅመንት ቢሮ በአንደኛ ፍርድ ቤት ባለህዳ ስም በቀበሌ 09 አስተዳደር ቁጥር 32 የሆነው በቢጫ ካርድ የተመዘገበውን ይዞታ ቤት የወደፊት የገበያ ዋጋ አከሰቹ ወረቃን ሁንዲጋ ንጅርቲ አከናቲ ገርቴ ቢቲቶ ኦሮሞቲ አቲ ጎጃም ራ ዱፍቴ ዮ ጉርባን አከነጀቲ በነባይደው yoo gartee haga kana keessatti maallaqa 1,700 fiduu baattan akkana jennaan aboo akkanaa miti anabba ilmaan shaniiti ilmaan xixiqqoo kan jechuun ilmaan 8 mana kana keessa galaanaaf isaa wajji nam 8 galachu mana kana keessa ilmaan xixiqqoo nam 5 qaban Anwaar wajji 6 intala isaanii wajjin gartee 7 abbaa mana wajji 9 jechuudha akkas nam 9 mana kana keessa galan mannis akkuma agartan kana wanni biraan jiru jechuudha so maallaqa 1,700 fi 1,777 akkasitti gartee gara qarshii 200 meeqa teetan 220 itti gadirrisanii murtii irraa dhuma wanni deemu jiru haga ammaa gaasilaas akkuma dubbanne gubaanni jenne ka Finfinneellee waraqaan isaanumaaf saddaqee kun ka Finfinneellee ni jira waraqaan Anwaar Basiitii keessa sanuma isaanumaaf dirqama kanuma kafalaa jedhanii nurratti murteessan jechuu Finfinnee iyyannee ol iyyannaa baatii 7 booda eega gaddee bitee kanuma jedhanii nutti murteessan Finfinnee raayis wallahi waan dubbadhu wallaale amma gaa maallaqa 200 fi 220 fiduu qabdan ani maallaqa haga kanan qabu ilmaan xixiqqoo qofa nam 5 guddisa nam 4 5 guddisa akka maataanu jennaan ati inumaati bitanyaadhaahu sirra gurgurraa baatii hagana booda jaaniini amma baatii isaan jaansanis dhumtee guyyaa 23 tu hafeechuu guyyaa irraa kanarraa arra hidaar 29 guyyaa
taasaas 22 jechuu dirqama mana kana isin irratti gurgurraa ja'an bakka sanatti wanni dubbachuu barbaadu wanni hundi akka dhageessanii wanni hafees tokko hin jiru akkuma agartan kana manni isaanii kana fakkaata maallaqa kana yoon finne manni isin irra gurgurama ilmaan kun lafatti hafan murtii baaxilaa murtii sobaa jechuu kan gartee manni murtii irratti wanta jee so amma wanni kun eega murteeffame booda wanni iyyachuu barbaannu guddaan tokko ummanni keenya dhimmicha kana jala hordofee yoo nu gargaaruu dandeessan nu gargaara warri gartee itti dhihaatan warri gartee aangoo qabdan dhimmicha kana qulqulleessaati murtii feer taate takka tunammaa an feeri kana dhiisaati lubbuun namaatu yoo dabartee gumaan qarshii 40 akkana hangana biran dabaru jechuu fottoqaa tokkoof jecha waan duraa miidhaa biraatis qabus hunda waan hin jirree fi hajiru hunda walitti laaqee kissii bane kissii isaa san accept taate hagana isa murteessu isaanii waan biraati unfair so waan kanas warri gartee qaama ol aanoon warri gartee kanatti dhihaatu waan kana yoo nu gargaaruu dandeessan nu gargaara fottoqii dhagaa tokkoon fottoqameef jecha ilmaan kun akka hiyyeessatti gartee dirree irratti akkam baane murtii haqa taate nuufis gama keenya dhaabbattanii waa godhachuu xiyyaa miti isaafis dhaabbattanii osoo hin ta'in waan dandeessaniin gartee murtii haqaa akka kennamtu yoo dhiibbaa godhuu dandeessan gamanumaan isinitti iyyanna mee inshaallah amma gartee booda irratti yaada ollaa gama isaanitti dabarsa amma wanti tun hedduu nu dhibbi wanni irraa nu dhibbi guma jira lolli ni dhufa ni bu'a wanna qaba amma lafeen hin cabne mataan hin baqan dhawiinsa fottoqaati wanni kudillee kun dhufuun hedduu nu ajaa'ibsiisan maalirraa nama ajaa'ibsiisa murtii hoggu takkaa fi lamaan taane 700 fi maal hoggu takka deebi sanirraa 400 fi maal deebi amma 200 fi 20 hoggu dhufu kana dubbii tana maaltu keessa jiraa na mul'ata waanuma keessa jiru naan galle saniifuu dubbiin tun akkuma amma ja'amee amma dura ja'ame kanatti laalamee hanqa danda'amutti sanni isaa haafatu hin jenne haqa murtaawaa tokko osoo kafiraan hin taane kanaa godhi hin taane kanaafis osoo hin goone saniifis osoo hin goone wanni sun laalamtee akka murtooytu isa jettuun qaban akka mataa kiyyaatti maaliif ammaas wanni kun waan dhoksaatiin kunoo kaa agartan kana manni ilmaan kaa agartan kana waan sosobaan fi kanaa fi firummaa fi kanaan jedhamu osoo hin taane haqa rabbii san laaltanii wanni rabbiin achi isin kaa'eef haqa laaltanii lamaan waldi addaan baasu kanaa alatti wanni gara tokko golishamee achi utaaltee dubbiin hoggamana utaaltu gammas utaaltu sun hedduu nama yaachisa waan kanarraa akka laaltanii furmaata gootan jechuun qaban gabaabdu እነዚህ ሰዎች ምንም ነገር የላቸውም ያው የተፈረደባቸው ዋጋ በጣም ትልቅ የሆነ ነው ሰውየው ምንም ባልሆነበት ነው ፍርድ ቤቱም ጸጥ ብሎ ነው የፈረደባቸው ስለዚህ ቤቱም እንደምታዩት ነው ምንም ነገር የለውም ምንም ገቢም የላቸውም እነዚህ ሰዎች ያው እንደምታዋቸው ናቸው ልጅ አሳዳጊ ናቸው ያው ለአላህ ብላቸው ያላቸውን ብትረዷቸው ጥሩ ነው ላለ خناغا دبين اسغيسه يرتي سندرتي امو نينجچو بربادو غويا هغا خنا خيسه توربان سدان خنا خيستي يونو دقبو دندي سنغرتي وري ربي انغو سن خنه انغو تي سنتنا اك غرتي وان حقا وان غرتي فيرتي توكو اك امته يدوت مرتستني مله اك خنا چنا دبتني خناف سبم مادان غوسان امنتين فروم مادان اسونتين ilmanama humanity akka namummaa isatti akka badii isatti jidduu dhaabbatanii murtii haqa ta'e takka akka kannitaniif gartee rabbi achi isin dhaabe jechuu so kana jidduutti yoo kada qabu dandeessanii dhimma kana jala deemtanii yookaan nu gargaaruu dandeessan taa gamanumaan nu gargaaraa isinii jenna yoo nu dhaqqabuu hin dandeenye yoo namni tokko akka manni kun isaan irratti wanta hin jenne akka ilmaa kun gartee akka ilmaan hiyyeessatti hin facaane ilmaan xixiqqoon kichuun tun akka ilmaan hiyyeessatti akka hin facaane waan dandeessaniin xiqqoo guddoon waa hunda gartee dhagahu jirtan argu jirtan xiqqoo guddoon akka cinaa dhaabbattan maqaa rabbiitiin isin gaafadha gurbaan kun adabbii isaa fixatee bahee jira dhugaa rabbii
amata lama guutuu hidhamee be barumsa isaa dhiisee Anwaar jechuu barumsa isaa dhiisee waan gartee cina cinatti warra isaa gargaaree itti wanti jiru dhiisee waa hedduu tokko gartee sacrifice godhee amata lama kan akka ta'e fixee jira ganda tokko anaaf inni ollaadha garuu amata lama nagarreen mana hidhaa keessa tura jechuudha saniifu eega gartii innis hidhamuun isarraan olle mana hidhaa keessa jira asii murtii yeroo tun dhaabbatte tana itti bantaan akkas jechuudhaan mala baasanii booda irratti oggusadii gartee wanta galfachuudhaan sadaffaa irratti gama isaanii wanta jettee murteeffamtee jirti jechuudha ummanni kun abbaan manaa haati manaas haa ta'u wacii guyyeetti guddaa galfatan hin qabanii ilmaan dilaa kana guddisanii jireenya akkasii fooyya'aa illee miti akkuma agartan kana manni tokkichuma kana mannis kanuma agartan kana mana duwwaa tokkichuma kana jechuudha gibbiin isiitis kun qorqorroodhaan dhahamtee jirti gama kana inumaa qorqorroo hin qabdu akkana guyyeetti dhibba laman dalagatan dhufan san harkaa fi afaan jidduu jiraachuu jiran nama kanarratti murtii akkana yoo murtiin tun even yoo dhugaa taatee murtii akkanaa taatee waan tokko waan hin jirreen yeroo akkatti itti murtii dabarsan hedduu tokko namatti dhagahama. Galatooma yaa ka'umsa waan kanaa guutummaan isinii himtee jirti garuu sanirraa wanni xiqqoo naafee takka wanni jiru wanni takka jiraatu taate akka ummaan xiqqoo waan ibsin takka jira sunis ka'umsi waan kanaa yaa dachii irratti akka ta'e isinii beekama dachii irratti kanarratti dachii wallolumsi ka'umsi kanaa ta'e ableedhaan na fiigee isaan jedhaan na fiigee ableedhaan na duruudhaaf isaan jala ca'uu jiru nama narraa wanta godhe ka'umsa sanirraa kan ka'e duutne nan harkaa kayyaan nama biraatiin narraa wanta jee akka innis nama ajjeesee wanta hin jenne anis akka hin duune ablee harkaa darbanii ablee tanas fuunee xaabiyaa kadhannee numa kan nu dhaqneef xaabiyaa akka nan jiruu deemu ibsuudhaaf xaabiyaa ablee nurraa fuudhanii kaa'anii san booda nu hidhanii namtichi tumtaniiti maal jedhanii baatii takka guyyaa 17 nu hidhanii san booda suma akkas jennu waabi daanyaan namtichi waan badee jiruuf jecha jennaan bifa wantaatiin ganu lakkisanii qarshii 500 kafallee baanee san booda baatii bara 2008 eegollolle booda bara 2009tti haareetti kissii haaree banatee kan inni dhufe ka'umsi waan kanaa doliinsa dachii irratti eegatee booda inni immoo haareetti kissii haareen inni banate kun biitita Oromooti ati amaara biyya kanarraa maal qabda jedhanii natumanii jee kissii haaratti nubbanate inni jechiinni wanni itti fayyadameef jecha kana wanni itti fayyadameef yeroo sanitti xiqqoo waa'ee oromummaa kana waa'ee poolitikaa kana wajji wal qabatanii nama hedduu waan qabanii waan hidhanii jiraniif jecha sababii kana sababeeffachuudhaaf kana sababeeffatee kissii nubbane kanarraa booda osumaa deddeebinu bara 2010 amata 2 nutti faradanii turanii amata 2 irraa amata 2 hidhamee ba'e egaa amata 2 hidhamee ba'e booda haaratti kissii lammataa 1929 nu gaafate sunis irra cufannaanin haaratti taraa sadaffaa lammata 1777 nu gaafate 1777 kanarraa osumaa deemuu nutis dubbillee osumaa quban qabne bakkuma fixatanitti fixatanii daanyaanis keessaaniiti xabaqaanis keessaaniiti namtichinis keessaaniiti isaan hundinuu waliif wali osumaa nuti waa takka quban qabne waan fixataniituma usaanii macarrashaati irratti gidda waa dirqama irratti nu fidanii dirqama irratti wanni isaan nu fidanii 220 wasananii fidanii 220 kan koosanii fidan kana abbaa kiyyatti fidanii abbaa kiyyatti ka fidan gama kiyyaan ana irratti yoo kana fidan ta'a gama kiyya ka fidan taate ana irraa wanni argatan takka illee hin jiru nibrata wanni narraa argatan takka illee hin jiru ani barataadha barataa waan ta'eef jecha dirqama abbaa kiyyatti achi deebisuu qabanii abbaa kiyyatti achi deebisanii abbaa kiyyatti achi deebisan booda wasananii qarshii 220 gosanaan booda mana keenyas ataagadanii ndaayishat ndaayilawat ndaayiqayyar godhanii kafalii yoo ati kan kafalle taate manni kun gurguramee namticha kan namu jee abbaan kiyyas mallaqa wanniyaan mallaqa dila kana isirraa fidee kama kafaluun qabu ijoollee shaniin qaba ijoollee shanan tanarraa guyyaan biyyaansi qarshii 100 argaddaa 100 kanarraa tokkorraa citee baatitti akan namuuf jennaaniin amma baatiin masgaba keenya si deddeebisa jennaan ijoolleen tiyyaa akka maataa ta'a gurguramu manni jeen ijoolleen tiyyaa akka maataa tu jennaan sila ijoollee keetii na cinqu ammaa na cinqa ijoollee tiyyaa akka feete haa taatu ijoolleen tiyyaa feetu haa facaatu jeeni kunis ijoolleen tiyyaa akkam taate jennaan deddeebii abbaan kiyya gaafannaan abbaa kiyyaa ni hidhee sodaachisuudhaaf jechuudha dursisuudhaaf hidhamuu qabda jeeni hidheeni zaalamarraan gazaa jaa hidheeni egaa achirraa baasee booda guyyaa 22,220 harkarratti yoo kafiddee kan dhufne taate guyyaa 220 harkarratti yoo kan finne taate atis ni hidhamta manni keetis ni gurgurama kana usaanee macarrashaa jee keetti wassane guyyaa 22 amma kun guyyaa 23 nu hafe guyyaa 22 kanarratti dhiyaatu jirra ga'u jirra jechuudha
kanaaf guyyaan 22 usaanii macarashaati ilaa firdi beetii finfinnee igbaan jennee jira finfinnee illeen sanumaa wanni nu deebisat akka wanni jiru kana dubbiin jiru kuno tolee galatoomii waan hagammaa dubbanne samaraayis godhee Anwaar dubbatee jira Anwaar jechuun isa kana waan dubbannu hin qabnu gaa aangoos kanamaa kan rabbi khasirraa fudhatus rabbi yoo aangoo ta'e tana waan haqa taate itti murteessuu baatte yookaan waan haqaan hojjechuu baatte rabbi guyyaa tokko akka irraa si gaafatu asumaanuu dubbachuun barbaada booda irratti egaa waan dila kana dubbanne booda obboleeyyan kiyya kabajamoo fi qaalii biyya adda addaa teessanii nu daawwachuu jirtan guddaa galatooma hagaa dhumaa sagantaa tana daawwachuu keessaniif akka si gartee waraqaaleen hagaa ammaa gartee itti qissii fi waa hunda unoo tana fakkaatti waraqaaleen tana fakkaatti ammoonni jechuu barbaannu yoo nuuf dhaqqabdan warri gartee rabbii isin laaffisee aangoo isinii kannee dubbii tana irra deebitanii nu qulqulleessanii murtii haqaa barbaanna yoo nu dhaqqabuu baattan gaa dirqama seeraaf buluun dirqama waan godhamuu danda'u hin jiru wanni hundi eega seeraa ol jaame seerri sanis waan dhugaa tokko silaa murteessuu qaba ture akka godhanii maallaqa san haga dandeenyu gartee inshallah khafaluudhaaf ni yaalla tattaaffii goona xiqqaa guddaan jenne inshallah nutis haga dandeenyu tattaaffii ni goona isinis gartee waan rabbi isin laaffiseen xiqqoo guddoon akka cinaa dhaabbattan obboleessa keenya gartee rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni rakkoo duniyaa takka nama fure rabbi subhaanahu wa ta'ala rakkoo guyyaa qiyaamaa san jabduu san rabbi isin fura ilmaan kanaa jettanii rakkoo tana gartee rakkoo tana keessaa maatii kana baasa rabbi rakkoo teessan addunyaa akhiratti isin haa furu isin jenna inshallah akkaawuntii tokko jira akkaawuntii abbaa manaati jira akkaawuntii kanarratti akka neexaniif isin gaafanna xiqqaa haa xiqqaattu haa guddattu jechuudha akkaawuntiin isaanii kunis kana fakkaata akkaawuntiin kana fakkaata abbaa manaati abbaa manaati Xaahir Khadiir ja'a xayyaari gaa maqaan itti beekamu garuu Xaahir Khadwaati Xaahir Khadiiri maqaan guutuun Xaahir Khadiir bilbila isaaniitii fi akkaawuntii isaanii descriptionaa fi gartee as gubbarattis isiniif barreessina xiqqaa guddaan haga qabnu gartee xiqqoo guddoorraa haa kannannu rakkoo addunyaa fi akhiraa rabbi isin afuru isinin jenna an fixadheetiin jira guddaa galatomaa gama boodatti waan jechuu barbaadaniitu jiraan sahaadha Anwaar mee inshallah maal jan ummatuma kiyya waan qabdaniin na gargaara ilmaan tiyya alatti hin baasina ilmaan tiyya facaasuu deemanii hin facaasina waan qabdaniin na bira dhaabbadha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuh inshallah waan qabnuun inshallah cinaa dhaabbanna ilmaan isiitiif jennee isaaniif jennee gartee waa hedduu waliin qabna oromummaa waliin qabna amantii waliin qabna inshallah cinaa dhaabbanna ollaa isaaniitiinis guddaa galatooma jechuu barbaannan isinis gartee warra hagarumaa sagantaa tana daawwachuu jirtan guddaa galatooma isinin jenna mee amma ijoollee xixiqqoo tana gara isaaniitti isin dabarsame ilmaan Xaahir jechuudha maqaan keenyu Khalid Xaahir Khalid Xaahiri umriin tee meeqa umrii khiyam saddeet sente maasha Allah kutaa meeqa barat kutaa lama oh maasha Allah quraana isa geesse quraana wanti naqaadhi isin daruru maqaan keenya ta'u qananii eenyu Xaahir maqaa siitu hin beektu maasha Allah umriin tee meeqa amata meeqa ayye atoo maqaan keenya Milkii Xaahir Milkii Xaahiri amata meeqa amata 10 amma seente kutaa meeqa baratta kutaa shanaffaa baratta maasha Allah mee quraana hagam takka geessee jirta juuza 30 quraana buuseetiin jira 30 buustee oh maasha Allah hifzii hagam takka ina galle hifzii gana amma eegalu fante jenna malee gana ni galle hifzii maasha Allah umrii 10 takka quraana buusee jira mee milkii mee quraana irraa mee haga tokko mee waan rabbi si laaffise ni qarata hayyee qareera
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله. قربان نراوني قرار ربي تلقينا انقرا تلقينا في تجويد سائقته بكرابات مخرج ساهوندا من شر الوسواس جاكتي. ما شاء الله رب سرها جالته اتوتك مكان فين مكان بيتو اوكي ايه جولي تكون تنغرتي ilmaan xiqqaan tokko siira xiqqaadhaan madalate ilmaan xaahirii jechuudha. Rabbi haa guddisu rabbi bakkaan haa ga'u jecha amma ilmaan xiqqaa kanaatu gartee karatti bahuu deema faca'uu deema. Ilmaan kanaaf jettanii waan biraallee dhabdan ilmaan kanaaf jettanii waan kana gartee haga dandeessanitti inshaallah xiqqaa guddaan xiqqoo guddoon waan dandeessaniin akka cinaa dhaabbatan isin jenna. Milki waan jettu ni qabdaa? Awaan injoo barbaadu duraanis akkuma obboleessa kiyyaa fi uummantiyaa na dura ibsanitti dubbiin tun kajibaan dhuftee marraa sadi deebitee amma kun tasadaffaa hanga waliillee jennee tasadaffaa kun amma akkana murtii dabaan irratti murteessanii kanaafuu amma waan biraallee waan dandeessanii xiqqaa guddaan waan dandeessanii akka nu cinaa dhaabbataniin isinii dhaaba. Tole inshaallah isin cinaa dhaabbatan isin cinaa jiranii kana gaa inshaallah milkiin dhaamsisaa kana murtiin tun murtii dabaa waan taateef amma gaa waan tokko godhuu waan hin dandeenyeef gartee gaa waan gubbaa dhufe amiin ja'anii qeebaluma kana inshaallah isin cinaa dhaabbanna rabbi halaafisu. Kana gaa inshaallah gabaabdumattuu turtiin haga ammaa garteen wajjin godhaa turtan kana fakkaata guddaa galatoomaa isiniin jenna. An saganticha waliin ture Mu'az Muhammadii gartee kaameeraamaanis Hamdi Abdallah guddaa galatoomaa isiniin jecha rabbi isin jaalanna. Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.